Akkam jirtu nagaa jirtu fayyaa keessanii nageenya furaaf manni rabbii bakkuma jirtanitti hunda keessanii isinirra haa jiraatu. Viidiyoo adda addaa naannoo Jiddaatti waraabame viidiyoo waan sadiirraa dubbatu isiniif qabadhee dhiyaatee jira. Tokkoffaa manni naannoo Jiddaatti argamu, Oromoon naannoo Jiddaatti argamtu yookiin immoo lammiin Itoophiyaa naannoo Jiddaatti argamu haala itti nama qeebalan keessummaa isaanii biyya biraatirraa taate biyya Itoophiyaa irraa dhufte haala isaanitti qeebalan. Lammaffaa gammachuu isaanii, sargii isaanii haala isaan ittiin adeemsifatan. Sadaffaa artistiin biyya kana yoo dhufte haala isaan artistii isaanii, artistiin Itoophiyaa biyya kana yoo dhufte ittiin qeebalan isiniif qabadhee dhufee jira. Viidiyoon kun kan waraabame embaasii Itoophiyaa irraatti. Kuni kan duratti argamu kuni embaasii Itoophiyaa irratti guyyaa har'a galgala, guyyaa jimaataa kana galgala, guyyaan har'a Seetembar 13 kanatti ambaasaaddarri haarofni lammii Itoophiyaa ta'e sabni isaa Oromoo ta'e dhufaa jira waan ta'eef gammachuu isa qeebalu. Lammata immoo yaa namoonni tokko tokko ayyaanaaf illee yaada jedhu keessa qabanii garuuyyuu nuti waan beeknu ambaasaadara haarawaa ittiin kan qeeballudha. Ambaasaadara haarawaatu dhufaa jira waan ta'eef garuuyyuu namni tokko tokko ayyaana haarawaa ittiin dabarsa jedhee namni waanuma niyyaa ofii waa lamaatu wal keessa jira dhufa. Tokkoffaa ambaasaadara ittiin qeebalamu, lammaffaa immoo kan ayyaana waggaa lakkoofsa Itoophiyaa ittiin kabajamu jechuudha. Haala kanaan qeebaluudhaaf qophaa'ame kursiiwwan amma argitan wonbariiwwan kaayame kuni kan guyyaa ayyaanaatiif yookiin immoo keessummaa keenya guddoo bulchaa keenya nu bulchuuf nu eeguuf gara keenya mootummaan nuuf ergee dhufu ambaasaadara haarawaa lammiin isaa Oromoodha jedhaniirani marhaba kan ittiin jennu yookiin weelkaam kan ittiin jennu jechuudha. Rabbiin abbaa gaarii nama uummata ofiitiif yaadu, nama biyya isaa kabajsiisu, lammii isaa kabajsiisu, saba isaa, amantaa isaa kabajsiisu isaa godhu inshallah rabbi isaa gargaaru. Nama jallataa kana guuree galchuu rabbi asirraa isaa godhu inshallah. Asitti immoo aadde toltuu tufaa haala eerpoortii irratti namoonni ittiin qeebalan aadde toltuu tufaa eerpoortii irraa haala kanaan fuudhanii namoonni haala kana fakkaatu lammiin isii, sabni isii jabduu keenya sibira jirraa nuuf jiraadhu jajjabinna kee jedhanii haala kanaan hunuunatu itti aana jedhanii dubartoonni keenya foota wajjin ka'uudhaaf ijoolleen asitti dhalatte tokko lama jedhanii bilbila ol fudhataa jiranii gammachuu addaatiin aadde toltuu tufaa qeebalanii dumbishbushee wayiiti. Aadde toltuun kaameeraadhaan bareeddu, qaamaan hedduu bareeddu, dumbishbushee shayxaana namarraa ariiti. Shayxaan yoo nama gonne jiraate hedduu bareeddu intalaa jabduu intalaati. Rabbiin umrii nu haa dheeressu, nullee fakkaattii isii nu haa godhu. Jabduu intala Ameerikaatti dhalattee afaan Oromoo barattee barsiiftu kan amantaa ofii irratti illee jabduu taate. Nuti biyya Itoophiyaa san keessatti dhalannee wayi saba keenyaan taane, wayi amantaa keenyaan taane, wayi maatii keenyaan taane, wayi biyya keenyaan taane rakkoo guddoo keessa jirra jechuudha. Haaluma kanaan rabbiin nu haala affisu inshallah. Haala kanaan hunuu namoonni gurguddaalleen sheekotillee namoonni gurguddaalleen qeebalanii jiranii umroodhaaf gara dhufte kana dhufte akkuma umraadhaa dhufteen saba kiyya argachuu qaba jettee hunuu sabni haala kanaan habaaboo isii gammachiisanii hunuu anillee haala kanaan isii qeebalee hunuu addaraasha keessatti kun immoo erga gara addaraashaa dhufte keekiin isii qophaa'ellee kana fakkaata. Mashallah tabaarakallah. Hedduu gammaddee inshallah rabbiin saba keenya wallolee lammii keenya wallolte kan afaan takka dubbatu kan saba takka taate kan amantaan isaanii takka taate wallolte illee akka araarri bu'ullee du'aa nu gootee nu gorsitee nu biraa deemte. Viidiyoon itti aanu immoo viidiyoo yeroo sargii yeroo gammachuu ummanni Jiddaa biyyarraa fagaatanii lagamni qaxxaamuranii biyya ambaa keessatti gaa'ela yeroo godhatan haala ittiin isaanii itti gammannu waliin gammannudha. Viidiyoon kun sagalee isaa yoo sagalee sirbaa dhaabbanne yuutuubiinaan hayyamu waan ta'eef irraa balleesse. Haala kanaan dumbishbushee magaalli keessanii yaan of hin jajin eenyutu na jaja dirqama of jajuun qaba. Ani ofii kiyya of jaju malee yoo namni na jaju natti hin tolu waan qosanna fakkaata. Maaliif
yeroo hedduu of kiyya biratti nama naqee kun argu nama najajuun arga na duuba garuu naqeeqanii sababii sanii jedhe namni yoo najajuun natti hin tolu yoo ofii kiyya of jedhe wayyoo ay kanaaf hin dabbushbushee teessan isiniin jedhe intalli keessan hun haala kanaan sargii gurbaa arsiitii fi intala arsii dhayxee fata jedhaa jirti viidiyoon dheeraadha walumaan itti fufna dhaamsa adda toltu tufaatti deebi'aa adda toltu tufaa waan caccabaa babbarumsa babbareedaa ciccimina nu barsiifte keessattuu dubartoota fakkeenya nu taate anafaa onnee naggoote keessattuu an duraaniyyuu jechuudha lafti ijoo osoo hin taane nama onnee qabu nama inshallah waan ofii jedhu malee hin dhageenye nama ofii waan hin godha jedhe san immoo hanga godhutti of duuba hin deebine waan ofii kiyya itti amane onnee naggoote waan san akka hin cabne akka of duuba hin deebine waan kamuu godhu akka danda'u haadhas ta'u deebi'eetiniin immoo hojii kiyyaafis barumsa kiyyaafis waa kamiifiyyuu galmaan ga'uu akka danda'u addunyaan tu yoo antiyya na harka jirti jedhee yoon amanee yoon dalagee yoon rabbiin kiyya sodaadhee amantaa kiyya kabajadhe du'aayii godhadhe kamuu waan kamuu harka kiyyatti deeffatuu akka danda'utti yoo ishiin dubbattu ootun immoo baqqaanu duraanuyyuu harkarraa qabaa miti anumarraa dubbatta jedhee hedduu takka yaanni isii naa taate wallaahi hedduu nama jajjabduu fi dumbushbushee bareedduu jabduu intalaa kan akka nama biyya ambaatti dhalatee guddate osoo hin taane akka nama intala arsii baadiyyaa keessatti dhalatetti sirnaan seeraan dubbatti maashaallah tabaarakallaa jedhee jira nuti biyya Itoophiyaa keessatti dhalannee guddanneetu afaan Oromootu seeraan haasa'uuf akkasitti akkasiisanitti odoo afaan biraa keessa hin buufne haasa'uuf hedduun ulfaata nuti amma waggaa 12 biyya Arabaa ta'e jenne afaan persantima 80 afaan keenya qulqulluu haasa'an jirru asiinoo afaan Amaariffatti na'ina asiinoo Arabiffatti na'ina afaan keenya 150 ta'ee jira isiin garuu osoo afaan tokko Ingilifa keessa hin buufne afaan Oromoo qulqulluudhaan waltajjii san gaggeessaa turte sababii kanaan waltajjichi hedduu nama jedhaa hedduu nama gammachiisa ture ummanni hedduu hirmaatan ture hedduu bira jirra jedhanii haala saniin Oromoon erga bara 2019 addaan bittannoofte haala kanaan deebitee wal argitee beektu haala kanaan deebitee wal argitee Oromoo kiyya arguu kiyyaanaan iyyuu hedduu akkanitti gammade akka waan deebi'ee dhaladhee akka waan guyyaan sun guyyaa sargii kiyyaa ta'e natti fakkaate guyyaa Oromoon sababa toltuutiin akkasitti walitti yaate sanii maaliif waggaa dheeraa addaan bannee jirra waan ta'eef jechuudha hedduu tokko natti gammadee rabbi umrii sanaa dheeressuu bakkuma jiranitti rabbi hundaafuu fayyaa haa kennu akkasitti yani waa'ee walloo fi arsii lola isaan kaasanii ijoolleen barbaree tafatti wal naquu ta'e wal gudeeduu ta'e miidhaa seenaa hin taane mee seenaa sabni biraa nurratti hin hojjetin nullee saba biraati irratti hin hojjetin sabni biraa lammiin biyya keenya san keessa jirtu wal irratti hin hojjetin waan dhagamee argamee hin beekne ilma dhiiraa gudeeduudhaan ilma dhiiraa barbareetti naquudhaan ilma dhiiraa taa'aa isaa yookaan tafa isaatti immoo muka dhiibuudhaan waan hin taane waan safuu cabsu hojjetuudhaan miidiyaa kanarra facaasan waan sanirrallee akka dhaabbatanillee dhaamsaa fi gorsa jabaa gadi nama bu'uunuu gorsitee san sababeeffachuudhaan sheekotiin kennallee ummanni kenna jajjabaan warri abaaruu lafa hin buufne eebbisuu lafa hin buufnellee eebbisanillee yoo kana diddan isin abaarra jedhanillee yaada isaanii dabarfatanii gorsa gaarii nu gorsanii ilmaan walloollee kan mataa qaban kan kabajaa qaban kan oromummaa beekan caalbaasii adda addaa irratti hirmaatanii caalbaasii san kan mooyatan nuti arsii hin moone nuti arsiin nuti arsiidha isaan walloodha nuti tokko jedhanii uffata waan mooyatan san caalbaasiidha waan mooyatan san adda toltuudhaaf badhaasan jechuudha hedduu itti gammade ummanni wallaala waan akkana kana godha walloo bakka bu'uu hin danda'anii maaliif nama mataa ofiitu bakka bu'uu hin dandeenye ganda ofiitu seenaa ganda ofiitu hin beekne fakkeenyaaf ammani arsiidha seenaa arsii himuu odusonaan jettanii haga tokko himuu hin danda'u kanaafuu arsii bakka bu'uu hin danda'u jechuudha seenaa sikkoo mandoo himuu osonaan jettanii seenaa sikkoo mandoo beeku kanaafuu ganda kiyya saba kiyyallee bakka bu'uu hin danda'u jechuudha wallaalama akka kiyyaatitu waa balleesse wallaalaan waa balleessuu malee waan biraa waan tolchu hin qabu rabbiin isaa laafisu rabbiin isaa haa qajeelchu wallaalaa wajjiin warri dhaabbattan wallaalaa wajjiin warri
ganda san kabajsiisee jira ol qabee jira jettaniitiin harka dhooftan komantii barreessitan yaada adda addaa kennitan seenan illee seerri illee rabbillee isin gaafata kana hin dagatinaa isiniin jecha viidiyoon kiyya dheeraadha haaluma kanaan viidiyoo bashannana adda addaa viidiyoo sargii viidiyoo meelaat artistii meelaatii fi artistoonni adda addaa illee artistoonni dabuub gara Saudi Arabiyaa dhufanii yeroo adda addaa yeroo gammachuu adda addaa waliin dabarsinee turre hin laaltanii viidiyoon xiqqoo gara duubatti waan ta'eef hanga sanitti yaada irraa kennadheetiin sagalee kiyya dhaaba waan ta'eef viidiyoo arguu dandeettanii viidiyoo sagalee irraa cufee jira. meelaat hedduu bareedduu magaalaa Dumbushbushee intalaatii mashallah jedheen jira artistiidha. yeroo hedduu artistiin biyya kana yoo dhufu yoo baasarratti yaamamanni dhaqaa garuuyyuu yaamicha sana irratti tokkoffaa namni hedduun hin hirmaatu lammata namni yoo hirmaate akka Itoophiyaa sanitti namni dasisa jedhee ta'ee ka'ee taphatee bashannanee isaa wajjin hin taphatu osoo akka yaada kiyyaati gara artistiin garma Saudi Arabiyaa kanaayyuu hin dhuftu nuti uummanni Saudii ka beekamnu du'aayii godhuudhaan daddalaynee maallaqa gargaaruudhaan maallaqaan malee sirba kanaan namni hunda hagana maraa hagana nashaaxaan qabu namni ol ka'ee taphatu nama deedama hin gayu namni yooma dhufeeyyuu namni akka biyya biraa sanitti irraa itti gammadee irraa tasnaanna'ee itti fayyadamuu nama xiqqoodha. Almuhiim viidiyoon dheeraadha viidiyoo keessatti hin argitanii meelaat artistii meelaat eenyu akka taate dagadheen jirani artistoonni nama afurii garuuyyuu ani maqaa isaanii hin dagadhe malee uummata dabuubii waan ta'aniif meelaatiin qofaan qabadhe meelaattamii yoo jettan immoo fiqiriyyee wayye taa'uuf yaari wajji jettu sanii hin argitan jechuudha qaama waliin turre. artistii wayii tokko achi keessatti kan lammii dabuubii mashallah afaan torbumoo kana sirba afaan oromoo sirba afaan silxee sirba guraagee sirba afaan adda addaa sirbaa ture mashallah namichi suni namni tokko oromoodha naan jedhanii garuu ani beeku afaan oromoo tikikkilitti sirbaa ture likkitti jechuudha. Kanaafiyyuu viidiyoo irraan daawwattanii yeroo gaarii isin haa ta'u kanarra sagaleen dheeressu sagalee kiyyaaf immoo na folchaa sa'aatii hirribaati waan ta'eef